Gochaalee daa'imman irra miidhaa geessisan kan jedhu ilaallarraa akkam nagaa jirtu Dr. Abarraa Olaaniidha. Ispeeshaalistii wal'aansa dhibee ijoolleef daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immanii. Haalli qabannaa badaa yookaan kan gaarii hin taane nageenya, fayyaa, kabaja, guddina daa'immanii miidhuu miidhaa daa'immanii jedhama. Gochaaleen badoo miidhaa daa'immanii irra gahan hedduu jiru. Yeroo tokko tokko gochaaleen kun itti yaadamee kaayyoodhaan gochoonni daa'imman miidhuuf raawwataman akkuma jiran namoonni gurguddoof dargaggoon osoo hin beekin wallaalarraa kan ka'e daa'imman irra miidhaa kan geessisan jiru. Kan itti yaadanii miidhaa fidan jiru osoo hin beekin immoo wallaalarraan kan ga'es kan daa'imman miidhan jiru. Daa'imman miidhuun seeraan nama dabsiisa, seera cabsuudha. Miidhaan adda addaa daa'imman irra gahan haa jiraataniyyuu malee isaan kana bakka afuritti qoodna. Miidhaa qaamaa, miidhaa sammuu akkasumas miidhaa saalqunnamtii fi miidhaa maal-dhibdee yookaan dagannoodhaan kan dhufu jedhamee bakka afuritti qoodama. Isaan kana egaa tokko tokkoon haa ilaallu. Inni jalqabaa miidhaa qaamaadha. Miidhaa qaamaa akkuma hundi keenya beeknu maatiin yookaan namoonni daa'ima guddisan ijoollee reebuudhaan yookiin madeessuudhaan miidhaa geessisan jechuudha. Miidhaan qaamaa qonxoxuu, kaballaa, reebicha, gubuu, hidhuu, ijoolleetti waa darbachuu fi ijoollee darbatanii kuffisuu kan kana fakkaatan of keessatti kan hammatudha. Qaama isaaniirra miidhaan yeroo gahu jechuudha. Inni lammaffaan miidhaa sammuu. Miidhaa sammuu yookaan xiinsammuu. Beekaa miidhuudhaafis jedhamee yookaan osoo hin beekin daa'ima seera barsiisuuf jecha arrabsoon, qeeqni ijoollee salphisu, abaarsii fi gochoonni kan kana fakkaatan sammuu fi xiinsammuu daa'imaa ni miidhu. Haalli kun immoo daa'imman miira ofitti amanamummaa akka hin qabaanne godha. Miidhaan xiinsammuu daa'immanii irra ga'uun daa'imman ofiif ilaalcha gadaantummaa akka qabaatan akkasumas akka faayidaa hin qabnetti akka of ilaalan godha. Daa'imman naannoo isaaniitti nageenyi akka itti hin dhaga'amne godha. Wantoonni daa'imman gara amala badaatti geessan keessaa tokko miidhaa sammuu fi xiinsammuu isaarra ga'u. Kanaaf arrabsoo, qeeqni ijoollee salphisu, abaarsi, qeeqni adda addaa kuni sammuu fi xiinsammuu daa'imaa miidhaa. Kun immoo maal fidaa? Akka isaan bakka gadaanaa ofiif kennan taasisa. Ofitti amanamummaa isaanii gad buusa. Akka faayidaa hin qabnetti akka isaan of lakkaa'an taasisa. Daa'imman naannoo isaaniitti nageenya akka itti hin dhaga'amne godha. Isaan kun egaa booda daa'ima gara amala hin taanetti geessa jechuudha. Inni sadaffaan miidhaa walqunnamtiidha. Miidhaan saalqunnamtii daa'imman irratti kan raawwatamu karaa adda addaatiin ta'uu mala. Nuti yeroo hedduu kan nuti beeknu daa'imman waliin saalqunnamtii raawwachuu qofadha. Haa ta'u malee isa kana qofa miti. Daa'imman irraa uffata isaanii irraa baasuun qaama hormaata isaanii ilaaluun yookaan tuttuquun, uffata ofirraa baasuun qaama ofii daa'immanitti agarsiisuun, daa'imman fakkiiwwan yookaan viidiyoowwan gochaalee saalqunnamtii agarsiisan akka ilaalan yookaan akka dhaggeeffatan hayyamuufiin, daa'imman daldala saalqunnamtiif fayyadamuun, daa'imman uffata irraa baasuun qaama hormaata isaanii fakkiin yookaan suuraan kaasuu yookaan bocuun, daa'imman qaama hormaata namoota biroo akka qaqqaban jajjabeessuu yookaan dirqisiisuun, daa'imman gochaalee saalqunnamtii keessatti akka hirmaatan jajjabeessuu yookaan dirqisiisuun, fakkiiwwan gocha saalqunnamtii ibsan agarsiisuun, fiilmii itti agarsiisuun yookaan daa'imman marii saalqunnamtii akka dhaggeeffatan gochuun walumaa galatti miidhaa saalqunnamtii daa'imman irra ga'u jedhama. Miidhaan arfaffaan dhibaa'ummaa jedhama. Kuni fedhiiwwan daa'imman barbaachisoo ta'aniif deebii kennuu dhiisuu yookaan daa'imman balaarraa eeguu dhiisuudha. Dhibaa'ummaan maatiin kunuunsa daa'imman isaaniif gochuu qaban beekuu dhabuudhaanis haa ta'u yookaan rakkoo maallaqarraa kan ka'e yeroo hin godhin hafanidha. Fedhii bu'uura daa'immaniif jechuunis nyaata, uffata, mana, hirriba, tajaajila yaalaa, barnootaaf kan kana fakkaatan akka hin arganne taasisuun miidhaa dhibaa'ummaa irraa dhufu jedhama. Akkasumas miidhaa irraa eeguu dhiisuun fedhii daa'immaniif deebii kennuu dhiisuun yookaan dhibaa'ummaadha. Kunis osoo beekanii yookaan osoo hin beekin miidhaa daa'imman irratti raawwataman jedhamanii waamamu. Fedhii daa'immaniif deebii kennuu dhiisuun yookaan dhibaa'ummaan egaa maatiin yoo dhibaa'ummaa agarsiisan miidhaa sammuu daa'imman irratti qaqqabsiisa. Ijoolleen haala kanaan guddatan raawwii barnootaaf jireenya hawaasummaa keessatti kanneen kaan irra baay'ee harkifatoo ta'uuf carraan isaan qaban olaanaadha. Kanneen maatiin deebii kennaa, nyaata isaaniif barbaachisu dhiyeessaa, uffata
dhiyeessaa fi mana hirriba, tajaajila fayyaa, barnoota kan kana fakkaatan akka isaan argatan godhanii guddisan kanneen kaanirra kanneen kana hin argannerra more jireenya hawaasummaa keessatti more successful ta'u boodatti harkifatoo hin ta'an jechuudha. Egaa isaan kun miidhaawwan gurguddaa daa'imman irra ga'anidha. Miidhaa qaamaa, miidhaa xiinsammuu, miidhaa saalaa fi dhibaa'ummaa. Kanaaf egaa akka ergaawwan furtuu jennee yoo qabanne daa'imman iddoo oolanitti balaan isaan mudachuu ni danda'a. Namoota gurguddootiin rakkoon nageenyaa, amalaa fi lubbuu daa'immanii irratti raawwatamuu fi gochaaleen rakkoo qaqqabsiisan raawwatamuun miidhaa daa'imarra ga'uu jedhama. Daa'imman sirnaan kunuunsuu dhiisuun yookaan dhibaahummaanis akkasuma miidhaa daa'imarra ga'udha. Gochi badaan daa'imman irratti raawwatamuu fi dhibaa'ummaan daa'imman guddataa jiran rakkoo guddina sammuu, guddina xiinsammuu yookaan miiraa akkasumas guddina qaamaaf akkasumas barnoota hubachuu irratti rakkoof isaan saaxila. Mataa keessa gad rukutuun, qonxoxuun, tumuun, reebuun, gubuun yookaan barbaachuun miidhaawwan qaamaati. Darbachuun, ijoollee salphisuun, arrabsuun, itti dhaadachuun, sodaachisuun, irraa qollifachuun akkasumas obbolowwan isaanii waliin dorgommii hin barbaachifne gochuun miidhaawwan miiraa yookaan miidhaawwan xiinsammuu daa'imman irra ga'anidha. Kanaaf obbolaan wajjin kompeer gochuun, ijoollee ollaa wajjin kompeer gochuun, itti dhaadachuun, sodaachisuun, salphisuun, bakka hiriyoonni isaanii jiranitti arrabsuun isaan kun daa'imman irratti miidhaa guddaa geessisu jechuudha. Haa ta'u malee nuuf salphaa fakkaachuu danda'a akkasumas nuti tariitii akka isaan jajjabaatan afaan akka isaan morkatan taasisuuf jennee ta'uu danda'a kan kana goonu. Garuu wanti kun daa'imman ni miidha jechuudha. Daa'imman gowwoomsuun yookaan dirqisiisuun gochoonni saalqunnamtii armaan olitti eeraman kamuu yoo raawwataman miidhaawwan saalqunnamtii ijoollee irratti raawwataman jedhama. Kanneen armaan gadiis miidhaawwan saalqunnamtii daa'imman irratti raawwataman isaanis miira saalqunnamtii qaama daa'immanii tuttuquu, miira saalqunnamtiin qaama daa'imaa tuttuquu, qaama hormaata namoota gurguddoo daa'immanitti agarsiisuu, fakkiiwwan saalqunnamtii itti agarsiisuu, seenaa gocha saalqunnamtii ibsu daa'immanitti himuu, utuu daa'imman ilaalanii saalqunnamtii raawwachuu, fedhiiwwan bu'uuraa jechuunis nyaata, uffata, mana, hirriba, tajaajila yaalaa, barumsaaf kan kana fakkaatan akka hin arganne gochuun akkasumas miidhaa irraa ittisuuf eegumsa taasisuu dhiisuun fedhii daa'immaniitiif deebii kennuu dhiisuu yookaan dhibaa'ummaadha. Miidhaawwan hundii fi fedhii daa'imaaf deebii kennuu dhiisuun daa'imman irra godaannisa bara baraa kaa'a. Godaannisni tokko tokko hanga bara jireenyaatti guutuutti kan itti fufanii fi dhiibbaa cimaa ta'e kan nuti hin eegne isaan irratti uumuun miira eenyummaa daa'immanii utuu hin hambisin balleessuu danda'u. Kanaaf hanga dandeenyetti gochoota akkasiirraa of qusachuun barbaachisaadha jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma, turtii gaarii.